maxxansa kana argeen baay'ee rifadhe. Caamsaa 17 erga kanam seenaaf ka'am. Eda halkan Waaqayyoo mul'ata natti agarsiise. Halkan walak kadhata boodam gara naannoo sa'aatii 8:20 gara bakka geessicha koo deeme. Akkuma xiqqoo rafeen guutummaa qaama kootti dilalla guddaatu natti dhaga'ame. Qorra seheen uffata dabalataa uffachuuf yeroo ka'uuf jedhum ka'uu dadhabeen qiiseen Waaqayyoon waamutti jalqabe. Sagalee Waaqayyoos hin sodaatin jecha jedhuun gara koo dhufe. Harki jabaa tokkom gara koo dhufe ka'inaan jedhe. Anis ulfina argamsa Waaqayyoo ta'uu bareen tummatti harka jabaa sanatti of kenne. Nakaasee erga waa'ee siree qiisicha koo irra taa'ee boodam kutaan qiisicha koo guutummaan akka foddaa televezyiinii natti ta'e. Anis harka jabaa na qabee jiru sanaan maaliidha jedheen gaafadhe. Innis ambaroota dhiyoo keessatti ta'uuf jedhu ilaalim jedhee waan akka foddaa televezyiinii sana keessa na seensise. Erga seenee boodam magaalaa miidhagduu tokko natti agarsiise. Magaalaan kun bifa lama qabdi. Bifti ishee walakkaan bifa magaalota kan akka Ameerikaa fakkaatan qabdi. Walakkaan magaalaa sanaa immoo magaalaa guddoo biyya keenya Finfinneedha. Magaalaa walakkaa Ameerikaa fakkaattu sana irra gara magaalaa Finfinneetti kan diriiree jiru ujummoo tuubboo boombaa baay'ee guddaa ta'e arge. Anis harka jabaa sanaan waa'ee ujummoo kanaa gaafadheen ujummoon kun bal'inni isaa baay'ee guddaadha. Geengoo ujummoo sanaa naannessee natti agarsiisuuf yeroo baay'ee itti fudhate ture. Baay'ee guddaadha. Jaa'ibsiifadheen harka jabaa sanaan ammas waa'ee ujummoo kanaa yeroo gaafadhuun deebii otoo naaf kennanii gaarii gara balbala deebii osoo naan kennin gara balbala bantii ujummoo sanaan na fuudhee deeme. Amma waan argitu kana hundumam dhalootatti dubbadhu naan jedhe. Anis harka jabaa sana qabadheen gara bantii ujummoo bishaanii sanitti siqee ujummoo bishaaniin sun banaadha. Namoota bishaan bora'aa ujummoo sana jalaa waraabam dhugan kan ammoo qaama itti dhiqatan, kan ammoo uffata itti miiccatan, kan ammoo bishaan sana dhodhee bukeessaa jiran arge. Anis harka jabaa na qabee jiru kanaan kun maaliidha jedhee gaafadhe. Innis namoota naannoo ujummoo bishaanii jala jiran tokko tokkoon natti agarsiise. Baay'een isaanii ijoollee miidiyaa kana irratti hordoftoota baay'ee qabanidha. Gariin isaanii namoota qabeenya gurguddoo fi beekamtii guddaa qabanidha ture. Anis waa'ee iccitii ujummoo guddoo kanaaf namoota sana baruuf harka jabaa kana gaafadhe. Innis erga kana natti agarsiisee boodam gara tulluu guddaa dhagaa qilee fi abiddaan uwwifameetti ol na baase. Tulluu sana irra barcuma guddaa irri isaa warqee diimaa fi jalli miila isaa kasalam qilee fakkaatuun dibame tokko natti agarsiise. Barcuma sana irra yaabuuf dargaggeessa baay'ee dhamahaa jiru tokko argam itti siqeen ilaale. Dargaggeessi kun mucaa miidiyaa gubbaa irratti baay'ee beekamaa ta'e Adoonaa jedhamudha ture. Dargaggoo kun barcuma guddaa sana yaabuuf baay'ee dhamahaa ture. Akka inni barcuma sana yaabuuf immoo namoota isa ol baatanii baasuuf yaalaa jiran arge. Waa'ee mucaa kanaa baay'ee beekuu ture. Harki jabaan kun maalummaan nama kanaa natti hime. Harki jabaan kun sagalee jabaadhaan akkas naan jedhe. Yaa mucaa nama dhagahi naan jedhe. Anis nan dhagahan jedhen akkas naan jedhe. Ujummoon bishaanii guddaan argite sun bishaan abaarsaa fi yaada jal'am gadhaa'ummaa biyyoota guddatan irra gara magaalaa Finfinnee diriiree jiruudha naan jedhe. Dargaggoota biyya kanaa adamsuuf bishaan ujummoo kanaa jalam warri dhiqachaa uffata miiccachaa dhugaa jiran warra osoo beekanii yaada karoora kaayyoo seetaanni qopheesse jala seenaa jiranidha naan jedhe. Gara fiixee tulluu sanaatti garagaluun barcumni ilaalaa jirtu kun ammoo barcuma mootummaa dukkanam nama dargaggoota kana booji'ee gara mootummaa isaa fiduufis badhaasa isaaf qopheesseedha naan jedhe. Warri akka inni barcuma sana yaabuuf gargaaraa jiran ammoo
warra karaa adda addaan isa deeggaraa fi gargaaranii jiranidha naan jedhe. Harki jabaan kun ammas gara ujummoo bishaanii sila harke sanatti na deebise. Namoota sila bishaan sana jalatti argee ture keessaa namoonni dhiiraaf dubara ta'an baay'een muka gogaa wayii irratti rarra'anii of ajjeesanii arge. Harki jabaa kunis akkas naan jedhe, dhaqii dhaloota dammaqsi, waan argite otoo keessaa hin hir'isin dubbadhu naan jedhe. Anis baay'ee rifadheen dammaqe. Dhaloota kanaaf kadhadhe, Waaqayyoon sammuu dhaloota kana haa dammaqsu, kan gurra qabu haa dhagahu. Seexanni humna guddaan dargaggoota keenya irratti xiyyeeffatee jira. Dhaloonni maaliif lubbuu ofii balleessaa jiru? Gaa'illi namootaa maaliif diigamaa jira? Ijoolleen kiristaanaa maaliif waldaa dhiisanii jiru? Namoonni baay'een maaliif nama miidiyaa kana irra jiru akka nama haaraa jireenya isaaniitti agarsiisu maaliif hordofu? Dammaqa. Waaqayyoon karoora seexanaa kana akka diiguuf namoota baay'eef amma isinitti beekamu na amanuu dhiisuu dandeessu.